Magaalaa Naqamtee mana hidhaa ganda Duwwaa Torbaa keessatti guyyaa kaleessaa 3/3/2020 dargaggoon Daani'eel Eebbisaa du'ee argameera. Sababa du'aatii isaa qabannee jira nu waliin tura. Pireezidaantii mootummaa naannoo Tigraay guyyaa kaleessaa gara ganamaa ibsa ajaa'ibaa kan durii irraa adda ta'e erga baasanii booda galgala kaasanii immoo humna waraana biyyattii irratti tarkaanfii fudhachuu eegalanii jiru. Gama biraatiin immoo obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa beellama mana murtii guyyaa kaleessaa ture irraa hafanii jiru. Sababa mana murtii irraa itti hafanis ibsanii jiru. Guutuu oduu kana qindeeffannee jira hanga xumuraatti nu waliin tura. Harka fuunee hordoftootaa fi maatiiwwan Oromiyaa Magaazin bakka jirtan maratti nagaan kun isin qaqqabu jecha odeeffannoo guyyaa har'aa qindeeffadhee qabadhee dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kanaatti viidiyoo kana laayik sheer gochuutiin warreen chaanalii keenya Oromiyaa Magaazin sabskiraayib godhan immoo sabskiraayib gochuutiin akka na waliin turtan kabajaan isin affeera. Waajjira poolisii magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa Torba itti hidhamee kan ture dargaggoo Daani'eel Eebbisaa guyyaa kaleessaa 3/3/2020 mana hidhaa keessatti du'ee argamuu maddeen oduu Naqamtee irraa gabaasaniiru. Du'a dargaggoo kanaaf sababni reebicha humnaa olii fi gocha namoota dhabaa irratti raawwatamuu irraa ta'uunis himameera. Torbanotaan dura waraana mootummaatiin dargaggoonni hedduun magaalaa Naqamtee keessatti ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Gama biraatiin immoo pireezidaantii naannoo Tigraay guyyaa kaleessaa gara ganamaa waraana hambisuuf jecha humna jabeeffamnee qophoofnee jirra dhiibbaa gama miidiyaa fi diinagdeen nurratti gahu bira darbamee tarkaanfii nurratti fudhatamuu eegalee jira erga jedhanii booda galgala naannoo sa'aatii 5 irraa kaasee humni waraana biyyaa fi humni addaa mootummaa naannoo Tigraay wal waraanuu eegalanii jiru. Guyyaa kaleessaa 3/3/2020 naannoo sa'aatii 5 walakkaa galgala irratti Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed miidiyaatti bahanii ibsa laatanii jiru. Dr. Abiy Ahmed akka jedhanittis humni addaa mootummaa naannoo Tigraay sa'aatii 5 galgala irraa kaasee bakkeewwan humni waraana biyyaa kan naannoo Tigraay jiru irratti waraana banuu dubbataniiru. Itti dabaluunis Dr. Abiy Ahmed humni waraana biyyaa kan humna alaatiin hin salphanne humna keessaatiin waraanni irratti banamee jira jedhaniiru. Humni badisaa harma harmii ciniine humna waraana biyyaa irratti waraana labsee eegalee jira jechuun ibsa laatanii jiru. Naannoo Tigraay keessatti yeroo ammaa kana neetworkiin cufamee jira. Humni addaa mootummaa naannoo Tigraay fi humni waraana biyyaa akka wal waraana jiranis gabaafamaa jira. Gama biraatiin immoo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa yaaddoo nageenyaan mana murtii irraa hafanii jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi liidataa dhimma uggura qabeenya himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohammad jala jiranii irratti murtii kennuuf guyyaa kaleessaa 3/3/2020 beellama qabatee ture. Haa ta'u malee himatamtoota keessaa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dhaddacha irratti otoo hin argamin hafanii jiru. Manni murtichaa dhaddacha kibxata ganamaatiin himatamtoonni kunneen maaliif akka hin dhiyaanne gaafatee jira. Himatamtoota dhaddacha irratti argaman keessaa obbo Hamzaa Booranaa, obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaan haala qabatamaa amma biyyattii keessatti ta'aa jiru kanarraa yaaddoo guddaa waan qabnuuf jecha beellama kanarratti hin dhihaannu jechuun mana murtiif himee jira. Haala amma ta'aa jiru kanaan miidhaan haafuutii yoo yaaliin nurratti taasifame biyyattii balaa caalu keessa waan galchuuf biyya kanaaf yaaduuf jecha sochii gara mana murtii kanarraa of qusataniiru jedheera. Kanaan alattis yeroo biyyi rakkina hamaa keessa jirtu kanatti dhimma qabeenya keenyaatiif jecha mana murtiitti deddeebi'uun nuuf qaaniidhas jedhaniiru jechuun mana murtiitti obbo Hamzaa Booranaan himanii jiru. Yaada isaanii kanas manni murtichaa fudhachuun dhimmicha ilaaluuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti 3/15tti beellama biraa qabatee jira. Hordoftootaa fi maatiiwwan Oromiyaa Magaazin odeeffannoo yeroo ammaaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaata ture. Hanga odeeffannoo biraan walitti deebinutti nagaatti.